halkan keessa ribaa kaatee gamoorraa of darbitee of galaafattee jedhamaatiin hin jira. Taateen kun garuu wayina yaadachiise. Viidiyoo kana harmeetti akka daawwatan hin beeka. Akka hedduu takka rifatan isin hin beeka. Harmeetti dhiifama gaafachaa garuu ammoo isin barsiisa jedhee waan hin yaadeef isinitti himuu barbaade. Yeroo muraasa dura ture. Yeroo sanitti sa'aatii sammuu kiyya waa hedduun cinqamaa ture. Sa'aatii waa hedduun abdiitti gutadhe. Sila addunyaa tana maaliif irra jiraataniyyuu? Sila badiinti ija maaliif akkanatti dararama jedhee yommuu itti yaadaa ture. Halkan keessa naannoo sa'a sadiitti ilmaan tiyya raffisee gara kutaa ciisichaa kiyya deemee foddaa kutaa ciisichaa kiyyaa banee foddaarraan gadi ilaale. Yeroo kana waan xiqqishuudhaaf sa'aatii sanitti wanti na cinqaa turte. Garuu sheexanni waa hedduu natti fakkeesse. Waa hedduu natti fide. Yeroo kana ofitti aare. Sila maaliif jiraadhaayyuu? Osoo addunyaa kanarraa deemanii seenaa ta'ani jedhee waa hedduu yaade. Wallaahi sa'aatii san uf duuba deebi'eetiin yommuu yaadadhu keessa kiyya na surra. Daqiiqaa muraasaaf akkasitti erga tureen booda toohii badhee astaghfirullah. Sila maal yaadutti jira jedhee foddaa kutaa ciisicha kiyya cufee gara keessaatti deebi'e. Dhugaa rabbii isinitti hima. Har'arra dhaabadhee yeroo san yommuu yaadadhu hedduu takka na surra. Sila yeroo san maaltu na mudate? Waan xiqqoo tanaaf, waan darbitu tanaaf, waan seenaa taatu tanaaf seenaa hin dabarre barreessee oole. Osoo kaleessa sheexani na dogongorsee murteessee jiraadhe har'a nama meeqatu miidhama? Uf qofa miine obboleewwan tiyya. Ummaa tiyya ta'anaaf jettee jireenya isii dhiiftee anaaf jiraatartu. Maatii kiyya, ilmaan kiyya, namoota na jaalataniif na barbaadan waa hedduu balleesseetanii ture. Akka waan takka qabattan barbaada. Ilmi namaa waan xiqqatee uffatee gadi ba'eef qofa yaadan qabu. Waan isa dhiphisu hin qabu jettaniitiin hin yaadina. Ufii keessanii dhiphina keessa waan jettaniif namni akkanatti jiraata. An qofti maaliif dhiphadha jettaniitiin hin yaadina. Namni martinu akkaataan sadarkaa jireenya isaa garaagarummaa haa qabaatu malee wanti inni yaadda'u garaagarummaa haa qabaatu malee namni hundinuu yaada mataa isaa qaba. Namni hundinuu waan keessa isaa isa dhiphisu, waan keessa isaa isa cinqu, waan namatti himachuu hin dandeenye qaba. Garuu ammoo beekaa dhiphina hangam qabaataniyyuu uf ajjeesuun murtee akkana kana jireenya ofii irratti murteessuun gonkumaa furmaata ta'uu hin danda'u. Gaafa waan akkana kana murteessisan uf qofaa miti. Namoota naannoo keessan jiran, namoota isin barbaadan, namoota isiniif vaaliyuu kennan, namoota miidhama keessan keessaa miidhaman ajjeeftu. Isin takka duutanii dabartanii jirtan. Warroonni addunyaa kanarra jiran garuu jiraa osoo lubbuudhaan jiran isin faana du'u. Kanaafuu waan darbuuf jettanii seenaan darbiniin galmeessisina. Wantoonni akkanaa kun sammuu keessan keessa dhufu tooyi badhaa. Akka amantaa keessanitti warri musliimaatis rabbii keessanitti deebi'aa astaghfirullah jedha deemaa salaata. Warri kiristaanaas deemaa gara kitaaba dandeessaniitu ta'e utuu namni lubbuun jiru fooloo gootaayyuu malee eega siin duute ganaa viidiyoo hojjettee sii maxxasitti hidhatte fooloo gootamoo wala ajaa'iba baran. Ganaa viidiyoo hojjettee yabalunna ajjeese jettee narra gaarraa dhaga'uu fi fooloo gootamoo lakki awwaalcha keessa teessee laayivii nuu baate hidhattee fooloo goote maa girriftu sin yoo girrisummaa keessaa baatu sin girrisummaa keessaa yoon baatu waa'ee Oromoo hin nama du'e maal godhi namni dhaqee fooloo godhe fooloo guddisa nama du'e jechuun dhabame bakka haala qeelamuu ila du'e jechuun hin deebi'amu siirtanii waa dhaggeeffadhaa du'e jechuun lubbuun keessatti hin deebi'u lamuu namaan adda taateetta nama lubbuun jiruun addatti reenfa taateetta reenfa jechuun socho'uu hin dandeessu tiiktookii waraabuu hin dandeessu isin hin galle muduu jechuun tiiktookii waraabuu hin dandeessu jireenya kamiyyuu jiraachuu hin danda'u akka keetti du'e jechuun lubbuun bahe jechuun socho'uu hin danda'u jechuudha. Nama socho'u miti viidiyoo bahe nama dubbatu miti akkasitti hubadhaa nama laayivii bahe namatti himu miti reenfi zimmeettanii waan isin irraa barachuu dhattanii fooloo gootan wallaahi billaahi na ajaa'ibdanii baraa. Womanni Oromoon kun waa girrisu waan tokko waan darbe bara namu caasooraa jedhamu sana ta'e ganni du'e feesbuukiin overii ta'e fooloon overii ta'e eeganni du'e jechuudha. Eega du'e utuu lubbuun jiru fooloo goote maal nama dhiba maal? Maal irraa barachuuf achi keessa teessee boolla keessaa laayivii isinii baati moo abaluun na ajjeese jettee isinitti dubbatti moo maal godheeme maal barbaaddanime? Wallahi rakkoo keessa jirtan kanaaf biyya Itoophiyaa keessatti immoo abaluun nama ajjeese amma hin dhufane yookaan sammuu takka tokko taanaan of darbatte siin jedhanii haalaqe dhugaan hin jiru. Dhugaan kan sii ta'e baamu Itoophiyaa keessatti namni si ajjeese Itoophiyaa keessatti dhugaan sii ta'e baamu hin jiru dhugaan wallahi hin jiru.
dhugaa wallahi injiru anayyuu kan galee rabbina eegu malee na ajjeesanii nan ragaan argattan wallahi billahi amma meeqanna eeggata jechuudha Itoophiyaa keessatti na ajjeeseen nan ragaan argattan amma jechuudha wallahi billahi Itoophiyaa keessatti amma gaafa finfinneetti gadi bu'anii hin beekamu jechuudha kanko wallahi billahi si ajjeesaa ragaan injiru hallaqe xumurameera wanti namni dhugaa kanaaf du'e siin jedhu injiru inni du'e waan du'e isatti du'e sana qofatu beeka namni ragaa si ba'u injiru namni dhugaa keessi argu injiru asi duute baqa hallaqe awwaalamu sini gale ifo duukee dhaabeettanoo dhugaan jedhaa jira Itoophiyaa keessatti namni nama ajjeese abaluuta ajjeese dhameen baa ragaan jira injiru yoo jira an 90 sitti maal nama ajjeefamee abbaa wallaalame nama Itoophiyaa keessatti du'e 90 sitti maal mi'ati immoo nama tokko ajjeefamee ragaan kun abaluuta ajjeese dhamee fidameera jedhi tokko naaf fidime mee ooti tokko fidde ani immoo wamati feeteen si adabamaa jechuudha ani immoo nama ajjeefamee akka simbirrootti dhiifame namni ajjeeses wallaalamee dhiifame sittan fidaan biyyeen itti salphattu isheetti dhimimmaan sobaa boosu suni laayikii barbaaddi isii sana sobdee dhugaa bu'aa irra soete warri namaa kun usuu dhugaa isa quuqee hin beekama jechuudha inni sobee inni bu'ee dhimimmaan buusee ba'u suni no soba sun laayikii barbaadda reenfaa warra laayikii shaqqalatu wallahi billahi no sobanii an sobeen ba'u sobee dhimimmaa hin dhangalaasuwan an dhugaadhuma natti fakkaatu dubbadha akka miidiyaa kiyyaatti nan gabaasan sinigalee akka miidiyaatti jala bu'ee hordofaa dhugaadhuma obboleettii keenya kanneen addunyaa gamoo shanaffaarraa of darbattee yaada jaamuutu kaayame kanneen addunyaa haadha manaa artist Andu'aalem Gosaati gadduudhaaf yoo ta'e uummanni Oromoo musliimaatis lubbuu kichuun talasaa kan waaqeffataattis lubbuu kichuun talasaa kan kiristaanaatis lubbuu kichuun talasaa hawwanii manguddoon dargaggoo fi shamarran Oromoo gaddinni irra onnee keenya cabeera obboleettii keenya dhabuu irratti kun keeyyata tokko mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte moo tokko kan ifoomuu qabu osoo jajjabina ebeluuf haalaatu hinjiin duratti waa'ee jajjabinaa waliif hin dhaamnu waa'ee wareegama sii qofa kufiinsa sii kana qofa barbaanna baruu ofiif ajjeesanii gad darbatan moo ofiin of darbatte moo kaameeraan yoo jiraate hoteelicharraa ifoomsu gamoo sanirraa ifoomsu namoonni waliin jiran ifoomsu qabu namni ejjennoo hammana gayu akkamitti ofirratti fudhachuu danda'e kan du'aaf isa saaxilu akka namatti ejjennoo ofirratti fudhatu jechuudha akka durree udaananii dhooysuun hin danda'amu qorannoon cimaan irratti gaggeeffama hundi ni to'atama seeraa fi heeraan ni qoratama ifoomeeti dhugo yeroo san jajjabina nu waa kennu jenne jajjabina walii dhaamna malee hammasitti jajjabina walii dhaamuun haqa mucaa kanaa dhugaa mucaa kanaa dhugaa rabbii እንደነበረ ማስረጃዎች በጣም ወጥተዋል። አንዱዓለም ቀነኒ ይደበድባት እንደነበረ ማስረጃዎች በጣም ወጥተዋል። በጣም አቢዩዝ ያደርጋት ነበር። ዛራ የቴንኪን ይወድ ኑሪልኝ ያ ስለዚህ ሰላም ሞቲቬሽን ብርዬ እና አንዴ ከመታሽ ይደግመዋል መጨረሻ ላይ ህይወትሽን ያበላሽዋል። እኔ በመጀመሪያ በተጠርጣሪነትም ሆነ ለህግ መቅረብ አለበት ብዬ የማስበው ሰው አንዱዓለም ነው። መጀመሪያ የሚኖሩት አፓርትመንት ላይ ነው የሚኖሩት። ከአምስተኛ ፎቅ ላይ ነው ራሷን ወርውራ ህይወቷን አጠፋች የተባለው።
አላምንም። ኢምፓስብል። ምክንያቱም ከዛ በፊት ከ7 ሰዓት በፊት ሙዚቃ ደስ ብሏት ለቃለች። ፈገግ ብላ እየደነሰች ምን እያለች ለቃለች። በቪዲዮ እህታችን ማለት ነው ለቃለች። አቢዩዚቭ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነበረች። አብሶሉትሊ ተይዟል። የስቲጂዬ መጠርጠ ኖ ሙሉን ነው መናገር የምፈልገው። አንዷለም የሚባል ቢሊሌ 4 ኪሎ እያለ የዘፈነ ቢሊሌ የሚል ዘፈን አለው። አንዷለም ይባላል። 4 ኪሎ እያለ የዘፈነ ቢሊሌ ብሎ የዘፈነ ድምፃዊ ነው። ጎበዝ ነው እና ሰክሮ ነው የሚገባው። ያ ይታወቃል። የምሽት ስራ ላይ አብዛኛዎቹ አርቲስቶች ሁሉም እያልኩ አይደለም፣ አብዛኛዎቹ ጠጪዎች ናቸው። ሰክረው ይመጣሉ። እቤት ሲገቡ ሚስታቸውን በዛ ሰዓት የሚያረጉትን አያውቁ ስለሰከሩ ቶክሲክ ስለሆኑ ምንድን ነው የሚያደርጉት? አቢዩዝ ያደርጋሉ። ሌሊት ገብተው እንደፈለጉ ሊሆኑ ይፈልጋሉ። ቤት መደብደብ ይጀምራሉ፣ መጮህ ይጀምራሉ። ሰካራም መቼ የሚሰራውን ነገር የምታውቁት ነገር ነው። ቀን ያሰበውን ማታ ላይ ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል ይባላል። ቀን ያሰበውን ማታ ላይ መጥቶ እንደዛ ያደርጋል። ስለዚህ እሷ ሞዴል ነበር፣ የታወቀች ሞዴል ናት። በብዙዎች የተወደደች መልካም የነበረች ምርጥ ሴት ናት። 4 ኪሎ የሚለው ሌላ ነው። ይቅርታ ቢሊሌ የሚለው ነው። 4 ኪሎ የሚለው ሌላ ከሆነ ይቅርታ። ቢሊሌ የሚለው አንዷለም ነው። መስኪዬ ቢሊሌ የሚል ዘፈን ያለው ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሪሌሽንሽፓቸው ላይ በተደጋጋሚ ይቀጠቅጣት ነበር፣ በተደጋጋሚ ይደበድባል ነበር። ሴቶች አያርማችሁም። ሲደበድባችሁ መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? አዎ በጣም ይቅርታ 4 ኪሎ የሚለው ዘፋኝ አይደለም። ሲደበድባችሁ ሁል ጊዜ ዝም ትላለህ። መጨረሻው አንቺን የሚረካው ይሄ በጣም ነው የምወድህ ግን ትደበድባታለህ የሚል ኢንፎርሜሽኖች ከወጡ አንተ የምትወዳትን ልጅ ፍቅርን መግለጽ የምትፈልገው በመቀጥቀጥ ከሆነ ዋይ እቺ ልጅ እኔ አሁን ምን ጎሏት ነው? አሁን እኔ አርግዛ ወይ አላገባሽም ብሏት ምን ሪዝን ይኖራታል? ገብቷችኋል? እራሷን የምታጠፋበት ብዬ ማስበው አገደም ቢ ገደባዬ ቦቁና ማጨብሱ ቀነኒ እንዳለ ነምኒ ወላለ እንጅሩ እንተላ መለቀቤቲ ቢፈቀቤቲ ዱበቴ ከነመሜ ከን አዱምኒ ሼራ በሬዱ ታውም ሼራ በሬዱ አባ መናሸለኒ ቤክቱ አርቲስት አንዷለም ጎሳዳ ሶ ሰበብኒ ኢሼን ፎቅ ይራፍ ደርበቴ ፈጀስቴፊ ማሊ ረከተሞ ኢምቤሎፍተሞ አብደሞ ማይ ራኮን ከንጀሩ መታፊ ፈተው ቀባጩ ኡጋዋጋ ዋቀዩ ልቡከ ጀነተ ሲፋ ቀነኒሱ እንተለፊ ደንቁፍነ እንተላ ሶፍቴ ጠበቴን ቁፍነ ኤርጋ አንዷለም ጎሳት ሄሩምቴ ጉያ ተኮ ሚዲያ ረት ሼር ጌም ቤኩ ዮ ማከስ ኤበ ተኮ ረት ተይማለ አከዱሪ ሚዲያ ረት ባቴ ቲክቶክ ረት ዋ ተኮ ሼር ጌም ቤኩ ሶረኪኒ ኢሼ ሙዳቴ ከናፊሺ ገ ሙርቶ ከናፊሺ ገሲሴ ኦፉማ ኦፍ ደርበቴ ሞ ናመደርበቴ ሞ ራኮቱ በነገራችሁ የመጨረሻ ቪዲዮ አልኮ ሉክ አት ሄር አይስ አይ ጌት ኢት እረዳታለሁ እያሉ ግን እኔ if she is abused ከሆነች እንደሰማሁት ከሆነ አንዷለም ባለቤትህን ሚስት አይደለችም actually እጮኛህን መደበደብ ከሆነ shame